masara mootummaa daawwadhaa kootta jedhaniin waaman. Wayitan waaman yoo oggaa ol seennu jalqaba wanni kan Oromoo ganda Oromoo jedhamee hojjetametu odaa jedhamee kan hojjetame giingoo baaskeetboolii fakkaatu. Manni Oromoo jedhamee kan warra kaan irraa hojjetame laastikiin kan irratti maxxanfame mana laastikii addunyaati kan ciccituudhaan ni beeki. Innaa isa kanatu kun immoo mana Oromoo agarsiisuuf. Filosoofii kamiin hojjetame kuni jennaan lakki hojjetame bakka nu dhiisa haasaan barbaannu jedhan warri nu faana turan. Iyyaan ture achi keessatti jechuudha. Ammas immoo gara keessatti hoggaa seennu waa'ee irreechaatu dhiyaate. Waa'ee irreechaa wanni tokko tattaa'ee jira. Isa keessatti maaltu jira? Irra gubbaarra alaabaa Habashaa diimaa Salamuutti sana irra kaa'ameera. Jaranaa kanarraa namni irreeffatu jala Oromoodha. Alaabaa abbaa gadaa akkamitti irra taane jennaan ayi kun akkasumatti hojjetame nu jedhan. Eenyu hojjete? Oromootu hojjete. Sana booda gamaalan godhee duubatti deebi'ee tan siidaan Minilik akkamitti hojjetame maaliin akkamitti hojjetame qorachuun jalqabe sana booda. Duubatti deebi'ee isuma qorachiisu sanaan waan gaariitu hojjetanii siidaan Minilik kana eessatti hojjetamee dhufee jedheen biyya Jaappaanitti hojjetamee dhufee naan jedhan. Maalirraa hojjetamee jennaan seem ka jedhamu wanni baay'ee qaalii ta'e irraa hojjetamee kun birrii doolaara miiliyoona meeqatu itti ba'ee hojjetamee of eeggannoodhaan dhufee jedhe. Egaa achitti waan deebisuus na wallaalee galatoom jedhee tamma. Achirratti muummicha ministeeraa muummee biyyattii tanaa wanni ta'e achi dhaqeef yoo Oromoo tahee achi dhaqee ummata hunda bakka bu'uu danda'u qaba. Oromoo ta'ee gaa jennu sirni gadaa ka addunyaafuu mallattoodha. Ilmaan abbaa gadaati jedhan kana ilmi abbaa gadaadhaatii fi haadha siinqee bokkuu fi siinqee masaraa keessatti akka qajeellotti mul'atu. Sandaratti tufaamuun haatu dhaabbachuu qaba. Bakka siidaan Minilik jiru siidaan abbaa gadaadhaa guddaan irra caalee argamu qaba jechuudha. Seenaa madaa qabnaa beekii. Siidaa san bira dhaabbachuu qaba. Siidaa kaan akkana goona akkas goonaa miti dubbii. Namtichi Minilik jedhamu kun yakka duguuggaa sanyii ilma namaa asirratti hojjetee jira jedhee dhaloonni akka baratuuf. Ani balleessaa akkas godhaa jedhee hin deeggamu. Namni waan hamaa dalage jenesaayitii ummata irratti raawwate nama kana dhaloota bara. Erga bartan booda isinillee fakkaataa akkanaa taatanii jenesaayitiin hojjetina. Duguuggaa sanyii ilma namaa hin godhina. Kun immoo duudhaa sirna gadaadhaa abbaa gadaa mallattoo Oromummaa ka Oromoo san handhuura Oromiyaadha. Akkas ta'uu qaba. Wanni irraa expect godhaa turre tiim lammaadhaa fi muummicha ministeera asirratti inni Abiy